Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube channel Abduu Samad hordofaa jirtan jara jirtu nuti jirra alhamdulillah. Hayyee har'aan tanas mana isa hojjennee egaa xumurreerru isinii qabannee dhufneerra jechuudha. Mana kana egaa amma xumuraatti yoo ilaaltan wanta baay'ee egaa hordofuu ni dandeessanii jechuudha inshaallah. Manni kun egaa kunuun kun barandaa isaati jechuudha. Dizaayinii akkanaatiin isa akkanatti babbareeduun jechuudha hojjetamee fira jechuudha. Egaa wanta faashiniidhaaf wanta babbareedu egaa guyyumaa guyyatti ni hojjenna jechuudha inshaallah. Mana tanagaa xumurreerraa keessi ishii immoo wanta fakkaatu yoo nu wajjin turtan ni ilaaltani jechuudha inshaallah. Kunuun kun barandaadha jechuudha. Barandaan isaagaa haala daayimandii dizaayinii daayimandiitiin akkanatti bareechinee ishiif hojjenneerra jechuudha. Egaa guutumaa guutuutti kontiraata fudhanneetii kan hojjenne jechuudha. Koottaa keessa immoo seennee wanta jiru ilaalla jechuudha. Akkuma ilaala jirtanu kana filannoo qalamiitii jalqabnee wantuma hundumaayyuu koorniisii dizaayinii guutumaa guutuutti ofumaa gaa filannee fi hojjennee firra jechuudha. Akkuma ilaaltanu kana maashaallah jedhaa koomentii irratti hin bareedu. Hojiin kun garuu hojii adda ta'eera jechuudha. Maashaallah magaalaa Samiin Shawaa Darraa keessatti hojiiwwan akkanatti babbareedu kanagaa dalagaa jirra jechuudha. Isinis warri hojjechiisuu barbaadan gaanuuf bilbilli keenya iskiriinirra jira waan ta'eefu nu dubbisaa sinin jenna maashaallah. Akkuma ilaala jirtan kana egaa ampooliin illee akkanatti ni jijjiira jechuudha. Koornar laayitiin jechuudha. Egaa mana kana guutumaa guutuutti kontiraata fudhannee dizaayinii kenninee fi akkanatti bareechinee egaa hojjennee firra obboleessi keenya biyya Arabaa jira jechuudha inshaallah. Nutis haala qulqullina qabuuf haala amantummaa qabuun akkanatti hojjennee fi xumurree egaa baay'ee isa gammachiisneerra jechuudha. Isinis achi teechanii xaarii tokko malee mana akkanaa ijaarsisuu ni dandeessani jechuudha. Hojii akkanatti babbareedu kana nu biraan argachuu ni dandeessani jechuudha. Qalama akkana zabanaa'ee kanaan jechuudha isiniif hojjenna jechuudha. Egaa wantuma irraa laallamu hin qabu jechuudha hojicha irratti. Egaa manicha ilaaltanii wanta isinitti dhagahame koomentii irratti nuuf barreessaa yaada keessan mee akkamitti akkanatti hojjechuu dandeessan hojiin keessanan akkamiiti kan jedhu san koomentii irratti yaada isa barbaadan nuuf barreessuu ni dandeessani jechuudha. Hojiin keenya guutumaa guutuutti gaa wanta ilaalaa jirtan kana fakkaata jechuudha. Maashaallah mana baay'ee bareedudha. Kunuun kun saala isaati jechuudha. Egaa manittiin guddaa miti yaa ta'u malee dizaayinii ofumaa filannee fi akkanatti bareechinee hojjenneera jechuudha. Hojiin keenya har'as borus isinitti himna jechuudha. Hojii qulqulluudha kan hojjennu. Hojii hasharbaashar yookiin immoo dizaayiniin teenyeen ol keenyu jechuudha. Manicha ilaallee mana wajjin dizaayinii deemu ofuma keenya fidanneetti jechuudha kan hojjennu. Saniif immoo akkuma ilaala jirtanu kana wanta sirriitti hojjenne waan ta'eefu innaa ilaaltan baay'ee isin gammachiisa jechuudha. Maashaallah wanta baay'ee bareedaadha jechuudha. Nam baay'een illee isa jaallateera jechuudha dizaayinii kana. Egaa maashaallah egaa keessallee ni seenna jechuudha. Nu wajjin turaa wanta babbareedaa nu wajjin ilaaluu ni dandeessani jechuudha inshaallah. Egaa viidiyoocha egaa amma ammaatti yoo daawwachaa jirtan sabskiraayib gochuu hin dagatina jechuudha. Egaa kunuun kun kooliidariidha. Egaa akkuma ilaaltan kana dikooriidha jechuudha kan dibame jechuudha. Kana achi kilaasiin jiru egaa kanatti dibneerra jechuudha. Haala zabanaayitiin akkanatti bareechinee dibneerra. Egaa akkuma ilaala jirtanu kana egaa koorniisiin isaallee dizaayinii akkanaatiin kenninee fi akkanatti bareechineerra jechuudha. Manichi akkuma ilaaltanu kana smuuziidha jechuudha. Sirriitti hojjetameera chaakiin isaallee egaa ijaan ilaalaa jirtan waan ta'eefu wanta isinitti himu hin jiru jechuudha inshaallah. Tunuun kooliidariidha isiniin jenna egaa. Kunuun kun immoo egaa ijaarsa isaatii saalaa isa lammaffaati. Maashaallah mooq damaq jedhaadha jechuudha. Kunuun kun saalaan nadhuun taati jechuudha. Baay'ee bareeda jimlaayitii qaba. Ampooliin guddicha kan dagatameef jechuudha. Walumaa galatti egaa wanta bareedudha jechuudha. Maashaallah dikooriidha kan dibame illee akkuma ilaala jirtanu kana wanta sirriitti nama gammachiisudha jechuudha hojichi.
darraa keessatti hojiiwwan akkanatti babbareeduugaa dalagaa jirra. Ijoolleen darraa warri koorniisii hojjechiisuu barbaadan, warri mana hojjechiisuu barbaadan manaan ol qabatee wantuma barbaadan nuuf ajajuu ni dandeessani jechuudha. Ampooliin amma asirratti ilaaltan kun baay'ee guddaadha. Aynata baay'ee ibsaa akkasumas piroogiraamii yoo qabaanne ispiikarii ofirraa qaba waan ta'eefu biluutuuzii yookiin immoo filashii miimoorii kenninee fi nuuf dalaguu ni danda'a. Nashiida ta'uu ni mala. Akkasumas qura'aan yoo banne mana keenyatti nuuf dalaga jechuudha. Maashaallah. Hojiiwwan akkanatti qulqulluu kana Sameen Shawaa darraa adaree keessatti hojjechaa jira jechuudha. Maashaallah itti hirmaadhaa, hirmaachisaa, ijoollee darraaf sheer godhaafiitii geessisaa isiniin jenna. Maaliif hojiiwwan akkanatti babbareedu kun isin maxxana yookiin immoo isin eeggata waan ta'eefu nuuf ajajaa, nutis akkanatti bareechinee isinii hojjenna jechuudha. Akkuma ilaala jirtan kana ampooliin illee akkanatti jijjiirree qofa itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Gizee paaworii guddaa barbaanne paaworii kenninaa fi gizee immoo yoo tokko immoo paaworii xiqqishuu naa barbaanne immoo achumatti qannasuu ni dandeenya jechuudha. Ampooliin maaneejii gochuu ni dandeenya jechuudha. Maashaallah akkuma ilaalaa jirtanu kana jechuudha. Jimlaayitiin illee aynata baay'ee ibsuu danda'a jechuudha. Akkasumas iddoo itti dhaamsamullee achumarratti gaxxamanfiira waan ta'eefu riimootii yoo nu jalaa badellee akka maabiramaataatti itti fayyadamneerra waan ta'eefu isarratti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Ampooliin kun gara diizaayinii sagalii ol jechuudha kan jijjiiru jechuudha. Diizaayinii baay'ee qaba. Aynata barbaanneen itti fayyadamuu ni dandeenya. Akkuma ilaala jirtan kana kanattis dhaabbisnee hojjechuu ni dandeenya. Dalaguu ni danda'a jechuudha. Akkuma ilaala jirtan kana aynata baay'ee nuuf dalaga jechuudha. Baay'een keessan itti hirmaadhaa. Diizaayinii isaa akkanatti babbareedu kana hojii maateeriyaalii isaa andanyaatiin achi teechanii yoo nu ajajtan akkanatti isin hojjenna jechuudha. Kanaaf immoo dambanyoonni keenya baay'een ragaa nuuf ta'ani jechuudha. Maashaallah akkuma ilaala jirtan kana mana baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Maashaallah hojiin keenya akkanatti bareeda jechuudha. ሰላም ውድና የተወደዳችሁ አብዱስ ሰመድ አጠቃላይ የዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም የቤት መስራት እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናል እየተከታተላችሁ የምትገኙ ሰላም እንደምን ቆያችሁኝ? አልሐምዱሊላህ ዛሬም እንግዲህ ሰርተን እንግዲህ ያስረከብን የምንገኘውን ቤት ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው። እንግዲህ ሳሎኑን መኝታ ክፍሉን እንዲሁም ደግሞ የሁለተኛ ክላሱን እንግዲህ ያሳየናችሁ እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ በፈለግነው አይነት የቀያየርን ያሳየናችሁ እንገኛለን። በጣም የረቀቁ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን እንግዲህ ተጠቅመናል ማለት ነው። ለዚህ ቤት እንደምታዩት ከጂም ላይት ጀምሮ አምፖሉ ከ5 ዲዛይን በላይ ያበራልናል። እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራም ሲኖርብን የተለያዩ ነሺዳዎችን እንዲሁም የቁርአን ፕሮግራም እንደዛ አይነት ነገሮችን ፍለሽ በመጠቀም ካልሆነም ደግሞ ከስልካችን ጋር በብሉቱዝ አማካኝነት በማገናኘት እንግዲህ የራሱ ስፒከር ስላለው እንግዲህ ዘና ያደርገናል ማለት ነው። እንደ ጂፓስ መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ሊዘፍንልን ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሰጠነውን ድምጽ ያጫውትልናል ማለት ነው። አምፖሉ ይሄ እንግዲህ የሚገርም ቴክኖሎጂ እና አሪፍ ነገር ነው ማለት ነው። ማሻአላህ በጣም ደስ የሚል ቤት ነው። እንደምታዩት ግድግዳው ከስር እንግዲህ ሽሮ ተቀብቶ ከላይ ደግሞ ዲኮር ቀለም በጣም ዘመናዊ የሚባለው ዲኮር ቀለም እንግዲህ ተጠቅመናል ማለት ነው። እንግዲህ ቤቱ በጣም ቀለል ያለና አነስ ያለ ቢሆንም ውስጡ እንደዚህ ውብና ማራኪ አድርገን እንግዲህ ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄን ቤት እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ወደ ማስረከቡ ደርሰናል። አልቋል። ሙሉ ፊኒሺንጉ አልቋል። ስራዎች በአጠቃላይ አልቀዋል። እንግዲህ ወንድማችን አረብ ሀገር ሆኖ ቀጥታ እዛ ሆኖ ባዘዘን መሰረት እንግዲህ እንደዚህ ሰርተን ቪዲዮውን ልከንለት በጣም ወዶት እንግዲህ ሌላ ስራዎች እንኳን ስላሉ እንግዲህ እነሱንም ትሰራላችሁ በማለት በጣም ተደስቶበታል ማለት ነው። ለምን እዛ ሆኖ ያለምንም እይታ ያለምንም እዚህ ተቆጣጣሪ ሳይኖረው በራሳችን እንደራሳችን አድርገን ሰርተን ነውና እያስረከብን የምንገኘው። እናንተም ውድ ሀገሬ ደራ ልጆች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምርጥ ስራዎችን ስትፈልጉ እኛ ጋር ደውሉ። ያለምንም ልፋት ያለምንም እንግልት ከሌ እንደዚህ አድርገው እንደዚህ
ሳያይልኝ ቀረ፣ ሳያሰራልኝ ቀረ፣ ወይም ጥሩ ስራ አልተሰራልኝም እንግዲህ ማለት ቀረ። ቀጥታ ኦንላይን ነው ከኛ ጋር ስትገናኙ በየቀኑ የሚሰሩ ስራዎችን እያሳየናችሁ በቪዲዮ አማካኝነት እየላክንላችሁ እንዲሁም ደግሞ የሚገቡበትን ማቴሪያል በየቀኑ እየላክንላችሁ ነው ማለት ነው የምንሰራው። ለየት የሚያደርገን ነገር ስራ የማናጓትት መሆኑንና ቀልጠፍ አድርገን የምንሰራ መሆኑን እንግዲህ ለየት ያደርገናል። ምንም አይነት የምንሰራቸው ስራ ላይ የማጓተት ነገር የለም ማለት ነው። ቶሎ ሰርተን ነው የምናስረክበው። ስራዎቻችን በጣም ጽድት ያሉ ናቸው። ለየትኛውም ስራዎቻችን ደግሞ ዋስትና እየሰጠን ነው እየሰራን የምንገኘው። ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ እፎይታ ነው ማለት ነው። በተለይ ውጭ ሀገር ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞች ልትጠቀሙበት ይገባል ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንግዲህ ይህን የመሰለ ስራ በሰሜን ሸዋ ደራ አደሬ ከተማ ላይ ሰርተን እንግዲህ ለእናንተ አቀረብን። እኛም እንግዲህ ቪዲዮውን በመቅረጽ እንድትከታተሉት አቀረብን። እንግዲህ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነው? ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ ቤተሰብ በመሆን ለደራ ለሀገሬ ልጆች እንድታደርሱ እንግዲህ በአክብሮት እንገልጽላችኋለን። እቺ ሶስተኛዋ ክላስ ነች። እንዲሁም ደግሞ ወደ ውስጥ መብራት የሆነ የብልሽት ነገር ቢኖረው በዚህ በተውንለት ቀዳዳ አማካኝነት ገብተን ማስተካከል የምንችለው ነው። ይሄም እንደምታዩት በዲኮር ቀለም አጋጣሚ የመኝታ ቤት ክላስ አምፖል ቀዝቀዝ ያለ መሆን ያለበት ለዛ ነው ማለት ነው። ደብዘዝ ያለው ለምን ፓወር ያለው አምፖል መኝታ ክላስ ውስጥ አስፈላጊ ስላልሆነ የራሱ አምፖል እንግዲህ ተገጥሞለታል ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንግዲህ ስራዎቻችን የምታዩትን ይመስላል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነን። ትእዛዝ ካላችሁ እዘዙን፣ ሁሌም ታዛዦች ነን። ለአላህ ብለን እንወዳችኋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።